Daa'ima waggaa lamaan duuti itti murtaa'e. Suuraan kun ji'oota muraasa dura miidiyaalee hawaasaa to'atee ture. Suuraa kana boodas iccitii jabaa tokkotu jira. Iccitii suuraa kana duuba jiru addunyaan guutuun ajab jechisiisee jira. Anis seenaa suuraa kanaan isin biraan ga'a. Isinis chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun viidiyoo kana eegalaa. Yeroon isaa akka lakkoofsa faranjootaatti Jaanuwaarii 31 bara 2016 ture. Dubartiin lammii Deenmaark taate Anjaa Ringiran Loovan kan jedhamtu hojii tola ooltummaa abbaa warraa ishee waliin dhaabbata daa'imman kunuunsu qabu ture. Yeroo tokkos sababuma kanaaf gara biyya Naayijeeriyaa dhufanii osoo daandiirra deemanuu waan baay'ee nama sururu, waan hedduu qalbii nama cabsu daandii irratti argan. Daa'ima xiqqaa yeroo ilaalan garaa nama raasu, kan foon irra hin jirre, kan gogaan isaa lafee isaatti maxxanee, lafeen isaa lakkaawamu, kan uffanni homtuu irra hin jirre, erga nyaata nyaatee kan baay'ee turee fi dhaabbachuu dadhabee daa'ima gatantaru agarte. Kan baay'ee ishee gaddisiise garuu dhaabbachuu dadhabuu daa'ima sanaa osoo hin taane namoota daa'imman sanatti marsanii tuquuf ciiga'anii dhaabatanii ilaalaa jiranidha. Isheenis itti siqxee maal akka ta'e yeroo ilaaltu waanuma isheen duraan falmaa fi turte miidhaa sarbama daa'immaniiti. Isheenis icciticha beekuuf yeroo ittiin fudhanne battalumatti aadaa boodatti hafaa Naayijeriyaanonni gaggeessaa turan ta'uu hubatte. Naayijeriyaa keessatti sirriidha jedhanii wanti isaan hubatanii deeman gocha baay'ee nama sodaachisuu fi dhaga'uuf gurratti ulfaatudha. Seenaa gaddisiisaa fi sodaachisaa kunis akkas ture. Daa'imni maqaan isaa eenyu akka ta'e illee seeraan hin beekamne daandii gubbaatti akka gatamu kan ta'eef sababa maatii hin qabneef osoo hin taane aadaa boodatti hafaa akaakilee isaanii irraa dhaalanii dhufan daa'imni kun hafuura hamaa yookiin akka mortuutti waan yaadaniif qullaa isaa manaa baasanii gara jabummaan daandii irratti gatuun akka beelaaf dheebuun du'uuf itti murteeffamee kan gatamudha. Aadaan sodaachisaan kun durirraa kaasee hanga ammaatti kan jiru yoo ta'u, daa'imman baay'een har'a yookiin boru maaltu nutti dhufa jedhanii kan siqiqiin jiraataa jiranidha. Daa'imni kunis hawaasa naannoo biratti hafuura hamaa yookaan mortuudha jedhamee waan itti murtaa'eef haatiif abbaan illee gara jabummaan ilma isaanii tokkicha kana daandii irratti gatamee nyaataaf dhugaatii malee jiraatee beelaan akka du'uuf itti murteessanii daandii irratti gatan. Dubartiin sunis namoota bitaaf mirga daa'ima qullaa reenfa du'ee boolla keessaa ba'e fakkaatu kana kan namni argaa akka hin agarreetti bira darbu ilaaltee gochi kun har'a yookiin kaleessa osoo hin taane kan durirraa kaasee hanga ammaatti ture ta'uu hubattee yeroo gaafattu daa'imni kun qorra rooba keessa ji'oota 8 agaboo isaa akka jiraataa ture dhageessi. Daa'imni kunis ji'oota 8 qullaa isaa umurii kanaan waan nyaatan itti fakkaate lafaa funaanee ji'oota 8 jireenya du'aan qixxee jiraatee jira. Namni kamuu daa'ima kana hafuura hamaa qaba jedhee waan amanuuf ni ciigaa. Eenyuyyuu harkaan hin tuqu ture. Lubbuu rabbi kaa'e rabbi malee silaa wanti fuudhu hin jiru mitiiree daa'imni kunis ji'oota 8 balfa nyaatee jiraate. Rabbis raajii daa'ima kanaa akka addunyaan agartuuf daa'ima duudaa jaamaa kana asiin gahe. Daa'imni kun yeroo dheeraaf dhangala'aa fi nyaata madaalawaa waan hin nyaanneef daqiiqaa dheeraa dhaabbachuu hin danda'u. Xiqqoo akkuma tureen gatantaree kufa. Anjaa Ringiran Loovan irra deddeebi'ee ishee fuulduratti kufuu isaa qalbeeffattee buskutaa fi bishaan konkolaataa ishee keessaa fiddee daa'ima bishaan qulqulluu erga dhugee baatii 8 lakkoofsiseef bishaan qulqulluun qoonqoo isaa jiisteef. Suuraan kunis guyyaa jalqabaa guyyaan lubbuu du'a geessee dubartiin lubbuu daa'ima kanaa rabbii gaditti oolchitee addunyaan raajeffattu taasisu ture. Abbaan warraa ishees yeroo isheen bishaan obaastu fuullee dhaabatee suuraa kana kaaseen. Anjaanis daa'ima kana achitti bifa sanaan gattee deemuu garaan ishee didee abbaa warraa ishee waliin mari'attee daa'ima umurii isaa waggaa 2 hafuura hamaa qaba jedhamee cubbuun duutii itti murtaa'ee namni hunduu ciiga'ee xireeffatee kana isheen garuu akka haadhaatti osoo hin ciiga'in fuutee deemuuf murteessite. Akkuma fuutee deemteen daa'imni kun hatattamaan yaalii argachuu qaba jettee mana yaalaa geessuun yaalii gahaa akka argatu goote.
Daa'imni xiqqaan dhalatee waggaa lamatti hafuura hamaa qaba jedhamee gatame ji'oota 8 balfa soorataa ture garaa isaa keessatti raammoo fi jarmiin wal horee jiru hatattamaan akka qulqullaa'uuf tattaaffii guddaa goote. Dhiigni isaas deebi'ee seeraan akka hojjetuuf dhiigni kennamee fi maqaan isaas yeruma sana Hoop yookiin abdii jedhamee moggaafameef. Anjaan suuraa qalbii nama cabsu karaa miidiyaa hawaasaa yeroo qooddu dhaabbanni garaagaraa daa'ima kana nutu yaalchisaa nutu guddisa jechuun harka deeggarsa isaanii hiixachuu eegalan. Lubbuun daa'ima kanaa kan ji'oota 8 dararamaa turte erga suuraan sun bahee namoonni addunyaa kanarraa dhaabbatichaaf doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 ol arjoomanii jiru. Daa'imni cubbuu tokko malee cubbamee maatiin gara jabummaan du'a itti murteesse addunyaan nuti siif jirra jettee harka ishee diriirsiteef. Amma garuu daa'imni ji'ootaaf nyaata malee daandii irratti gatamee amantus amanuu baattus kana fakkaatee jira. Addunyaanis suuraa isaa kana argartee bayyanachuu isaa agartee yeroo agartuu miidhama isaa agartee duraan imimmaan cobsitus amma gammachuun imimmaan buuste. Dubartiin lammii Deenmaark Anjaanis ji'oota 4 erga kunuunsitee qaamni isaa ekeraa fakkaatee ture deebi'ee margee fi jedhu addunyaatti mul'isuun harki isii lubbuu isaa hambisuuf diriirsan kunoo rabbii gaditti daa'ima kana asiin ga'ee jira jettee akkuma guyyaa duraa sana deebistee maxxansiti.